nagaa keessanis akkam jirtu hashama harka fuunee nagaa keessanis hin jirtu sini nuus jirra kun galata waaqayyoo kuno sa'aatii kana yeroo kana geenyerra sin akkam jirtu nagaadhaayi kuno ergama manaa baane geenye nyaannee dhugne kuno teenyee burraaqaa jirra qe'ee warra ergama dhannee jirra isaanis qe'ee isaanii kun akkas fakkaata intalli isaanis kun hii kana manni isaanii kana kan geenye kanaafi isin nagaadha isin hin jenna kun baadiyyaa rakkoon hin jirre baadiyyaa qilleessa mijataa keessa jirra kanaaf rakkoon hin jiru waan tokko taatan hin jiru isin hin jenna baga fayyaa taatan eebbifamaa kabajamaa isin hin jenna isin nagaadha kun sa'aatii meeqa ganama kaanee deemaa turre egaa dhiifama naa godha utaalleen tokko na qabatee jira utaallichi na qabatee jira baay'ee funyaan keessaa furriin na ba'aa jira egaa maali kun furraamina kanaan hin jenne yeroo furrii fudhadhu isin hin jira kanaaf amma kun ergamnee karaa sa'aatii meeqaa deemaa baanee sa'aatii 7 walakkaatti ganama sa'aatii 12tti baane geenye kun egaa mi'a baay'ee bibbinne uffata ijoollee binnee ergama keenyaaf jenne egaa kenna namni nu ergate kun akkaataa kanatti dhufne qe'ee isaanii jirra kun xirii isaanii waan fakkaatu laala xirii isaanii waan fakkaatu manni isaanii immoo hin gadda dhiyoo kana ijaaraan asitti kanaafuu kun gibbiidha gibbii naanneeffatanii jiru kun mana isaaniiti manni xiqqoo ishii nutti dukkanaa'ennaan alatti baanee jirra gibbii alatti baanee xiqqoo viidiyoo hin qulqulleessu kanaaf roobni dhufaa jira kanaaf waan bal'aasaa hin argituun duuka bu'aa laayik godha viidiyoo keenya sheer godha sabskiraayib godha yoo isinitti tole sin jaallanna sin kabajnaa egaa karaa baay'ee karaa dheeraa deemnee dhufne egaa amma kana jechuun egaa isin dadhabdanii nu ergattanii nu immoo kana deemuun nutti hin ulfaatu inni ganama kaafne deemaa dhufne amma miini nuti sirratutti waan xiqqoo ishii irraa haasofna kaameeraa wantoo irraa mi'a sirreechaa jirti duubarraa kanaafi amma miini sirratutti isinitti haasa'aa jira kanaadha egaa nu duuka bu'a nu hordofaa hojii ganaa isin hawwisiisu waan hawwisiisatu duuka jira duubarra jira kanaafu isin immoo nu daawwadhaa isiniin jenna maal gochuuf akka jirru sirritti fitattadhaa keessa sirritti nu laalaa isiniin jenna kanaaf kinooti dhufanii jiru maatiin illee maatii nama kabajanii maatii qe'ee isaanii kinu egaa obboleettiin keenya nu ergattee dhufne har'a barcumaa buufatanii tataa'anii jiru egaa akka warra 8 taa'utti gaabii uffachuu didan malee kanaafuu kanaaf amma kennaa kana kennuudhaaf daqiiqaa muraasa naafe waan bibbitame kana hunduma isaa argitanii viidiyoo kaleessa irratti argitaniirtu kanaafuu amma yeroo itti kennu yeroo itti sarakkabu duuka bu'aa sirritti ija keessa sirritti fixattadhaa sirritti ruuzii kecha nyaachaa warra ala jirtanis warri biyya keessa jirtanis daawwadhaa isiniin jenna haafin galfanni namaa galfata xiqqaa mini egaa galfata inni nuyi amma kana karaa fagoo deemnee dhufne egaa kennaa kana yeroo itti kennu nu duuka bu'aa nu hordofaa isiniin jenna maa dukkanaana duumechuma kanaaf himu yoo qaachima godhiitii kotte harka kee naanna'eeti akkanatti akkana naanna'e akkana kii kan akkanatti naanna'e irraa do'anni godhaniiti
Bakka na duuka bu'aa yeroo nama kennaa isaaniif kennuudha. Waan ani baadhee dhufe waan ani ergamee dhufeef yeroon isaanii laadhu ta'a. Irratti nu duuka bu'aa nu hordofaa isiniin jenna. Harka nu rukutaa walitti. Maqaan keessan Abboonaa Shaggoomini. Abboonaa Shaanqoo yeroo isa kana binnee fi dhufne. Egaa binnee fi dhufne waan maallaqa keenyanii miti isinii gala. Waan godhamu anna akkasii olii gadi hin qaqqabinaanitti bakka sana qofatti mul'ataidha. hin ta'u jechuun olii gadi jallanna nu akkanatti asirraa bakka warraasin nu akkanatti qoyi harka kee warraasin bakkuma sana qofatti. Kanaafi kaameraa kiyyaan naasirra jechaa ni jira. Kun egaa kan Abboonati. Abboonaatiin kun si fakkaata. Inni biraa ana hin jiru beeshan. Kanuma illee kan Abboonati. Illee kan saati. Inni kun kana wajjin deema. Tarii jaamman gosotti guddatee lakkaattee booda wanni jechuu dandeecha. Kunillee isa kana waliin. Kan kee kana fakkaata. Kan Abboonaa kana fakkaata. Egaa isatti tarakkabneerra gadi. Mucichi sunis sokke minile. Kun immoo kanaaf hin jiru. Kanaaf hin jiranitti fakkaata. jijjiira waan tokko. Ini ammoo maqaan kee dureettiin kunooti. Kan dureetti immoo kana fakkaata. Gaamne guddichaa bichaa biraafi. Kunooti kana fakkaata kashii. Waan akka taa'ee faantii wayii safe. Kunis kan ishiiti. Kaalsi immoo booda waan isheetti ta'uuf addaa fudhachuu dandeechu. Kanamaa diigdee jedha. Kana jedha akkumaan diigdee jiru. Kana fakkaata. 36 hin jette akka ajajamnetti. Kanaadha. Egaa nu duuka bu'aa dhadhabaa jirra. Itti jechaa jirra. Kunillee qabe jechuudha. Feestaalii keessaa baasuu nurra hin turre ishii. Kun immoo kun kan urgeessaati miti. Kan waggaa 7. Kan micoo waggaa 7ti. Simbiraa taa'u kun akkas fakkaata. Kan urgeechaa immoo gaaduu as jiraatanii ofirratti ilaalanii shaggaa ture. Maa inni hin hafe moomi? Kanumadha. Kaamishii isa kanaa isaan godhani? Isa kanaa. Innis kan masaati galu kana wajjin hin isa. Kinooti kun urgeecha tettani? Kinooti. Adama kota situ kot. Pergi satu kena dulu. Ega. Dulu kabu anit timakas ko tare arka king. Umaan taane jira. Unta ko achirat konta. Achirat kanat. Arka ke jallaten. Aka. Kara mi cotit na kabi. Kilo kun sungkurti kilo lama yudha. Lafa goda dachimani. Isa kana micoo moo daa'ima boleecha kiyyaa midhaan isatti isheenuu kennitu caamman kan micoo ishii xiqqeetti kanaadha kan mucaa immoo kanaadha. Kun kaarsi kan isatti ta'u sinta addaa filatee fudhata. Kun saamunaa ittiin miiccatanidha. Akka ajajamnetti kun daftarii sadi moo waan ta'e kan isa sana daftarii sadi kennaa fi as keessa
kanarraa kana fi isin addaan irrata. Yaa waan ariifadhe kiriptoos keessa kootii kee keessa jira kiriptoon kun kootii suufii keessa isa kanaadha. Daqiiqaa meeqarra gahe aanitti Kota lalaka. waqtii dheerateen dhaabate. Daqiiqaa 10 irra gaheera bakka yoo isinitti dheeratees rakkoon hin jiru. Kuni hiikoo kanaan hin barbaachisu. Shiroo kun shiroodha. Innis barbaree natti fakkaata. Innis bunaa fi buna kiiloo lama, buna kiiloo lama, sukkaara kiiloo lama, barbareen kiiloo lama, shiroon kiiloo 4. Booda hiiktee laallachuu dandeechu. Kunillee kana fakkaata. Egaa waan hundumaa simbiraan geenyeerra. Tokko tokkoon immoo kana hiiknee walakkaa isaa maaloosa maatiidha waan ta'eef waan barbaachisu yeroo isin qabnu. Kanaafuu kana inni jedhadhaati. Kana fakkaata akkaataa kanatti raawwannee dhumarra geenyee jirra. Kanaaf isinillee amma abboon afaan yaada isinitti dhagahame yeroo ibsachuu dandeechu waan isinitti dhagahame. Sagalee keenyaan ol fuudhati. Gammachuudhuma isinitti dhagahame tarii maatiin kan akkatti harka guuttanii teechanii sagalee xiqqootti dabala. Nuyi maaliifin amanamummaan waan xiqqoo miti wanni nama marfeellee waan ta'an abboonan immoo nama seenaa kana caala hojjetamuufiin irra tureeyyuudha. Kanaaf ati maal dhaamsa maalii dubbattari dubbadhati? Anuma dashi. Daafi dubbadhu. Bushee dubbadhu waan ta'e. Akka ay sodaatte kabajamaa bifa waan nu duuka buutaniif egaa laayik godhaa sabsiraayib godhaa. Isin jaallanna isin kabajna warra biraas immoo akkaatuma kanaan yeroo biraa yoo nu ergattan hin deemna isiniif hin ergamna rakkoon hin jiru. Isin haa eebbisuu rooba dhufe isin jaallanna fayyaa nuu ta'a. Ciao.